maatiin gaddarra jira gadda isaanii osoo garaadhaan gaddi akkanaa kun baay'ee kan nama miidhudha jecha dhugaan siniin jedha bara jireenya isaaniitti amma biyya lafaa kanarra jiranitti gadda akkanaa kana ni irraanfatan yoomillee maatiin jechaadha sababbiin isaa intalli isaanii nagaadhaan jirtu intalli isaanii hojiirra jirtu jijjiiramarra jirtu otoo abdii guddaa isaanii taatee jirtu guyyaa tasa dhabamte gaafa jedhamu baay'ee nama rifaasisa jechaadha madaa baraan hin qorre waan ta'eef osoo kanarra jiranii duutii mucattii kana duutii boleettii keenya gaddi maatii osoo maatiin fakkaatiin waa'ee awwaalchaa kan dubbatu nama sammuunsaa gadi awwaalame nama sammuunsaa awwaalame waan takkanaa sammuun keessan jiru sammuun lafa keessaa awwaalameeraa jechaadha sababbii isaa akka namaatti yaadaan jiru. Hubadha bineensi illee amma akkoo bineensi jaldeessi qamaleen illee isaan biraa jaldeessi tokko bishaan seenee illee wal qabatanii wal harkisanii mukatti rarra'anii baratti wal baasan bara bineensi nama caalaa jiru kana namni ammana gadi bu'ee gadda namaarra gaafa ejjetu baay'ee namatti ulfaata namichi kun yeroo baay'een jedhaan ani boruuf dhala isaatii maal akka dabarsu ijoollee isaatiif maal akka lafa kaahee deemu ani naaf hin galu ለቤተ ክርስቲያን ዋጋ የከፈለ ዘማሪ ሰባኪ ቢሞት ግን ስላሴ አይቀበርም ቀነኒ የምትባል ልጅ አርፋ ነበር ያሟሟቷ ጉዳይ አጠያቂ ቢሆንም እቺ ሞታለች የተቀበረችው የት ነው ካቴድራል ስላሴ ካቴድራል መንበር ጸቦ ለምን የታዋቂ ጮኛ ስለሆነች ታዋቂ ስለሆነች በአጥቢያ ለምድር ያልተቀበረችው አይሽ አሁንም ያልጸዳ አሰራር እንትን ውስጥ እንዳለ ካቴድራል ውስጥ ለቤተ ክርስቲያን ዋጋ ታሪ ነሞን ነመንታ ገረገራ ወርዶፍታን ቪዲዮ ከነ ላሉ ደንዴሱ ሁባዳ አከሱመስ ኢሞ ማቲን ቦሌቲ ኬኛ ልቡ ሻማሩቲ ማቲን ቀነኔስ ኬስ ላሉ ደንዴሱ ማን ክርስቲያና ነማ አከና ከነ ደንዴሲ አከጅርቱ በዳ ማልጅቹ በርባዴኒ ነሞን አከና ኩን ተጃጅልቶታ ጉፉ ከንታን ከኑ ገምሲሰን ማነ ክርስቲያና ደሆ ጎዳታኒ ዋይ ገራሳኒ ማለ ዋይ ሞቱማ ዋቀዩ ከንያን ማን ክርስቲያና ኬኛ ካኑንዳቲ አመለ ማን ክርስቲያና ኬኛ ኬሳ ማን ክርስቲያና ካኑንዳቲ ቶክቲ አባን በርባዴ ዱፌቲ ቦቀቹ እቲ በረቹ እቲ ጋቢ ገሌ ፎኒፍ ዲገሳ ፉዳቴ ሞቱማ ሳት ካኑፍ ቆፔሱ ማነ ክርስቲያና ሼቁልቁሌቲዳ ሰበበ ነሞታ ከነከና ላልተኒ ማነ ክርስቲያና ኬኛቲ ቁባን ካቢና ማነ ክርስቲያና ኬኛ እንጅቢና sirriitti beekna namoonni baay'een sababa jara gaddeemtu kana mana kiristaanaa keenyatti quba kan qabdan kan jibbitan maqaa garagaraa kan kennitan akka saba tokkootti kan ilaaltan ortodoksiin kan nafxanyaati ortodoksiin kan egeleeti kan jettan jirtu nuu gala waan kana caalu hedduu argitanii jibbinsa mana kiristaanaa kanatti akka garaan keessan akka jibbu akka ta'e ni beekna waan baay'ee dandeenye jirra garuu manni kiristaanittiin dhugaadha qulqulleettidha hunda kan jaalattudha barumsi ishii sirriidha gara waaqayyootti kan nama geessudha kanaafiyyuu ummanni oromoo ortodoksii hedduun cimaa ta'an amantaa isaaniitti cichoomanii jiran hedduu isaanii waan jiraniif isaan laalaati mana kiristaanaa keenya nuu jaaladha ashama harka fuuni akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana nuuf kenne kan yeroo kana nu geegalanii filfinni isaaf haa ta'u jecha kun sanbeetu biidha sanbeentu bi sagantaalee garagaraa kan qabatee simbiraan ga'u miidiyaa keessan egaa maarree namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan subscribe godhaa dafa sineegaan jira goobazoch baga subscribe naaf gootanii kana malee hundumti keessan har'a waan gaarii hojjennaati laayikii shiyettu tuqa mallattoo laayikii tuqa hundumti keessa viidiyoon kun nama baay'ee bira akka ga'u gaariidha egaa maatiiwwan waaqayyoo lafa jirtan maraatti arjumaaf dhiifamnu akka keenya araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa butoota hunduma caala arjumaaf dhiifamnu akka keenya nufaan haa ta'u egaa viidiyoo kana isiniif hojjedheen ture viidiyoo akkanaa kana jechaadha kana wal qabatee har'a miti kana hojjedhee garuu egaa sagalee duwwaana jalaa ta'e jechaadha maayikii kooti xiqqoo rakkina jalaa godhatee ture egaa guyyaa har'aa kana mata duree isaarraas akkuma argitan akkasumas seensa akkuma argitan waan kana irratti jechaadha kan nuti daqiiqaa muraasaaf haasofnu waan ta'eef kanaaf hundumti keessan hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa jechuun barbaada. Egaa maatiiwwan waaqayyoo akka mana kiristaanaa keenyatti namoota baay'eetu jira jechaadha namoota baay'ee mana kiristaanaa keenya dahoo godhatan mana kiristaanaa keenya nyaachaa
naqarsa mana kiristaanaa keenyatti xannacha mana kiristaanaa keenyatti kan ta'an jechaadha. Kan isaan dubbatan, kan isaan hojjetan, kan isaan taasisan hundumtuu mana kiristaanaa duuba jira jechaadha. Kana jechuun koo manni kiristaanaa dubbadhaa kana naaf godhaa kan hin jenneen ofii isaanii kan bukeessan, ofii isaanii kan burcan, tajaajiltoota mana kiristaanaa fakkaatanii mana kiristaanaa keenya kan arrabsiisan mana kiristaanaatti namoonni hedduun akka gufuu akka qubatti qaban kan taasisan namoota akka namicha kanaati jechaadha. Waa'ee namicha kanaa kanaan duras yeroo baay'ee kaasneerra. Dhugaan siniin jedha. Namichi kun yeroo Sinoodosiin Oromiyaa ka'e yeroo abbaa isaa Oroos Paappaasota 26 muudan yeroo sunii kaasee kan maraachaa jiru jechaadha. Afaan Oromoo dubbachuu akka beekullee yeroo sun yaa uummata Oromoo isaan mana amantaatiif yaadanii miti, isaan akkanadha, hin dhagahinaa, maaliidha jedhee walitti qaxaxxalaa kan haasaa turedha jechaadha. Yeroo sunii kaasee jechaadha. Namichi kun mana kiristaanaa kana itti hirkatee dahoo godhatee garaasaa kan guuttatu waan dubbatu kan hin beekne mana kiristaanaa keenya kan bakka hin buunedha jechaadha. Hubadhaa. Egaa waa'ee obboleettii keenya Qananii kanaan dura haasofneerra. Viidiyoo isin hojjechaa ture miti. Wanti haaraa yoo argame isiniin dabarsa jedheen ture. Wanti haaraa hanga ammaatti bahee hin jiru asumaan isinitti himuuf jechaadha. Obboleettiin keenya Qananiin egaa waa'een ishee abbaan ishee akkuma dubbate dhugaa intala koo akka du'aa caaloo akkana jalaan goone dhugaa intala koo naa baasaa jedheeti awwaalee kan gale abbaan. Eessatti awwaalamtee kiiloo 4 mana kiristaanaa Qulqulleettii Sillaaseetti jechaadha. Isa Beeta Mangistii maddii jiru. Qulqulleettii Sillaasee kana keessatti immoo kan awwaalamu eenyu faati namoota bebbeekamoo ta'an artistoota gurguddoo, namoota biyyaaf waan gurguddaa hojjetan, nama bebbeekamoodha jechaadha. Qananii achitti awwaalamuu ishii immoo namoonni baay'een gubatanii boba'anii cincaaniiru jechaadha. Sababni isaa hubadhaa laala. Sababni isaa maalidha yoo jennee amma awwaalli koo maal rakkoo qaba jedhiiroo. Jarri gaddeemtuu badduun kun waa'een du'a intala kanaa waan takka osoo itti hin fakkaatiin abbaan maatiin hundi uummanni hundi osoo du'a intala kanaatiin iyyuu garaan gubatee jiru dhugaan ishii maalidha jedhee osoo gurrasaa akkasi qeensee dhaggeeffachaa jiru kana waa'een du'a ishee osoo hin gaddisiisin akkam Qiddis Sillaaseetti awwaalamti jedhee namichi sammuu duwwaan kun miidiyaa irratti bahee iyya jechaadha. Hubadhaa. Ijoo gaddi akka qabamu akka aadaa keenyaattuu namni ko hanga guyyaa 40 illee ni gadda. Ni beektu naannoo keessanitti televezyiiniin illee hin banamu. Ollaan illee televezyiinii, reediyoo waan garaagaraan banu. Maatii warra miidhamee miti. Ollaan illee ammas gadda namaa kabaja. Gadda namaa eeggata. Kun gaddeemtuun namni maatiin gadda keessa jira. Mooraalii maatiitiif sirrii miti osoo hin jedhin as bahee akka tajaajiltootaaf mana kiristaanaatiif akka nama dubbatuun akka nama dhama'u akkamittedha. Tajaajiltoonni barsiisonni faarfattoonni tochitti awwaalamiin akkamitti ishiin awwaalamteedha. Nama sammuun gaddeemu nama waan dubbatu hin beekne mana kiristaanaa kan bakka hin buune gaddeemtuu akkanaati biyyi kun kan qabattee jirtu. Sirriitti nu hubadhaa. Mana kiristaanaa keenya bakka hin buune namni akkanaa kun. Mee intallee isatti awwaalamtu biyya abbaa ishii irratti awwaalamte. Finfinneen biyya abbaa ishiiti. Lafa Oromoo dachee Oromoo irratti kan ishiin awwaalamte. Maasaa abbaasaa kamirratti awwaalamte see? Yoo awwaalamte dachee Oromoo biyya abbaa ishiiti. Hunda kan caalu immoo dachee lafa abbaan ishii Kiristoos hunda kan uume hunda kan danda'u lafa abbaan ishii uumetti mana kiristaanaa ishiitti. Mana kiristaanaa guyyaa 48tti cuubamte. Guyyaa 40tti mucummaa Sillaaseetti argatte mana abbaa ishii mana Kiristoositti kan ishiin awwaalamte. Maal ta'e namichi? Kanaafiyyuu nama akkanaa baannee jirra. Ani asumaa waan dubbachuu barbaadu sirriitti akkana dhageessa. Tarii namoonni amantaa garaagaraa hordoftan viidiyoo kana ilaaluu dandeessu. Hubadhaa. Akkasumas immoo maatiin obboleettii keenya lubbuu ishee amaarutti maatiin Qananees keessa ilaaluu dandeessu. Manni kiristaanaa nama akkanaa kana dandeessee akka jirtu hubadhaa. Maal jechuu barbaadeeni namoonni akkanaa kun tajaajiltootatti gufuu kan ta'an
kan nuu gamsiisan. Mana kiristaanaa dahoo godhatanii waa'ee garaa isaanii malee waa'ee mootummaa waaqayyoo kan hin yaanne. Manni kiristaanaa keenya kan hundaati. Amala mana kiristaanaa keenya keessa manni kiristaanaa kan hundaati tokkittiidha. Abbaan barbaade dhufee itti boqachuu, itti barachuu, itti gaabbii galee fooniif dhiiga isaa fudhatee mootummaa isaatti kan of qopheessu mana kiristaanaa ishee qulqulleettiidha. Sababa namoota kana ilaaltanii mana kiristaanaa keenyatti quban qabiina. Mana kiristaanaa keenya hin jibbiina. Sirriitti beekna namoonni baay'een sababa jara kana sababa jara gaddeemtuu kana mana kiristaanaa keenyatti quba kan qabdan kan jibbitan maqaa garaagaraa kan kennitan akka saba tokkootti kan ilaaltan ortodoksiin kan nafxanyaati ortodoksiin kan egeleeti kan jettan jirtu nuu gala waan kana caalu hedduu argitanii jibbinsa mana kiristaanaa kanatti akka garaan keessan akka jibbu akka ta'e ni beekna waan baay'ee dandeenye jirra garuu manni kiristaanittiin dhugaadha. Qulqulleettiidha. Hunda kan jaalattudha. Barumsi ishii sirriidha. Gara waaqayyootti kan nama geessudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo Ortodoksii hedduun cimaa ta'an amantaa isaaniitti cichoomanii jiran hedduu isaanii waan jiraniif isaan laalaatii mana kiristaanaa keenya nuu jaaladha. Malee warroota gaddeemtota kana ilaaltanii waan biraa keessa akka of hin gashine isiniin jechuun barbaada. Kanaafiyyuu hundumti keessan maatii waaqayyoo jajjabaadha. Namoota akkanaa kana saaxilaa manni kiristaanaa keenya qulqulleetti ta'uu qabdi. Akka maqaa ishii ta'uu qabdi. Karaa dhugaa daandii sirrii ta'uu qabdi jechaadha. Ortodoksii jechuun daandii ishee sirrii daandii ishee dhugaa jechuudha. Akkuma maqaa ishii ta'uu qabdi jechaadha. Kanaaf tarii maatii ishiitti illee gaddi dhagahamuu danda'a waa'ee kanaatiin dhiisaa isin gaddeemtuun gadaadeemtu odeessitu naa odeessitu. Waaqayyo mootummaa isaatti nuuf haa yaaddatu obboleettii keenya. Kanaafiyyuu namoonni akkanaa kun mana kiristaanaatiif waan dhamaan itti fakkaate, mana kiristaanaatiif waan gaddan itti fakkaate, mana kiristaanaa waan jaalatan itti fakkaatanii garuu faayidaa mataa isaanii yeroo hunda faayidaa mataa isaanii argachuuf faayidaa mataa isaanii dursachuuf kan fiiganidha jechaadha. Kan manni kiristaanaa isaan hin beekne cal jedhanii kan gadi dhoobaa oolanidha jechaadha. Kan sin ajaa'ibu namichi kun kanaan dura maal jedhee biraannaan qubee afaan Oromootiin barreeffamnaan akkam barreeffamedhe nama iyyaa turedha jechaadha. Hubadhaa. Minillee uummata Oromoo hin miine soobadhaa jechaa namicha turedha ni beektu. Ajandaa kan uumu ji'aan torbaniin ajandaa kireet godhe kan as bahu manni kiristaanaa kan bakka san buufanne afuuffee namichaati kun. Hubadhaa. Gara fuulduraatti dhaloonni dhufu qubeen beekuu jedhame. Qubee balleessuuf hojjechaa jira jecha. Dhaloonni qubee immoo maalirraa akka jiru isinuu beektu. Kanaafuu nama akkanaa kanarraa nama akkanaa gaddeemu kanarraa gurra keessan achi qabadhaasin. Nutis kan akkanaa kana kunoo akkuma isin jibbitan nutis jibbinee warri amantaa kana keessa jirrus jibbine akkasitti ofirraa baasaa jirra waan ta'eef jechaadha. Ofirraa achi qabaa jira. Itti maa jira. Namni akkanaa baay'isoo nama akkanaa yoo gorsites ittuu itti caala. Maaliif isa malee beekaan hin jiru, isa malee dubbataan hin jiru, isa malee sirriin hin jiru. Akkasitti of yaada waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu sirriitti isin keessattuu namoonni amantaa biraa hordoftan obboloonni keenya egaa waan akkanaa ilaaltanii amantaan kun jettanii amantaa keenya ishii jaalatamtu kabajamtu amantaa ortodoksii akka hin jibbine namoonni akkanaa yeroo baay'ee mana kiristaanaa keenya maqaa dhoofsisuuf mana kiristaanaa keenya arrabsiisuuf halkanii guyyaa kan hojjetan sababni isaa poolitikaadhaaf deemu jechaadha isaan faayidaa mataa isaanii barreeffamuma jijjiiramu mootummaa namuma jijjiiramu egaa isaanis immoo ilaalcha isaanii jijjiiraa siifachi micciiraa unu malee hin ta'u unu malee biyya kan bushu hin jiru unu malee afaan keenya malee amantaa keenya malee jecha keenya malee dubbii keenya malee namoota jedhan waan ta'eef isin gurra keessan achirraa qabadha isinin jechuu barbaadeni egaa maatiin gaddarra jira gadda isaanii osoo garaadhaan gaddi akkanaa kun baay'ee kan nama miidhudha jecha dhugaan isinin jedha bara jireenya isaaniitti amma biyya lafaa kanarra jiranitti gadda akkanaa kana ni irraanfatan yoomillee maatiin jechaadha sababbiin isaa intalli isaanii nagaadhaan jirtu intalli isaanii hojiirra jirtu jijjiiramarra jirtu otoo abdii guddaa isaanii taatee jirtu guyyaa tasa dhabamte gaafa jedhamu baay'ee nama rifaasisa jechaadha madaa baraan hin qorre waan ta'eef osoo kanarra jiranii duutii mucattii kana duutii buleettii keenya gaddi maatii osoo maatiin fakkaatiin waa'ee awwaalchaa kan dubbatu nama sammuunsaa gadi awwaalame nama sammuunsaa awwaalame waan takkanaa sammuun keessan jiru sammuun lafa keessaa awwaalameeraa jechaadha sababbii isaa akka namaatti yaadaan jiru
Hubadhaa bineensi illee amma akkoo bineensi jaldeessi qamaleen illee isaan biraa jaldeessi tokko bishaan seenee illee wal qabatanii wal harkisanii mukatti rarra'anii baratti wal baasan. Bara bineensi nama caalaa jiru kana namni ammana gadi bu'ee gadda namaarra gaafa ejjetu baay'ee namatti ulfaata. Namichi kun yeroo baay'een jedhaan ani boruuf dhala isaatii maal akka dabarsu ijoollee isaatiif maal akka lafa kaayee deemu ani naaf hin galu. Dhugaan siniin jedhaan dubbiin har'a inni dubbatu kun seenaadha. Boru nama gaafachiisa. Boru ijoolleen isaa maal jedhu gaafa argan abbaan keenya kana godhe kana dubbate gaa mee akkam osoo guyyaa tokko sarragee maal jedhamee kun. Kanaafiyyuu egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha baay'ee waan nama saalfachiisu wanta akkana. Kanaafiyyuu egaa maatiidhaafis ammas irra deddeebinee jajjabina hawwinaa akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti nuun bakka nuun bu'u keessattuu nuun wantoota akkanaa sirriitti baay'ee balaaleffannaa. Manni kiristaanaa keenya kan hundaati. Manni kiristaanaa keenya ebeloon waaltee ebeloon awwaaltuu maaliin hin jiru. Egaa haa ta'uutii mana kiristaanaa keenya keessas dogongora guddaatu jira. Sababni isaa bakkumta awwaalchaa kunillee rakkina baay'ee qaba. Yeroo biraallee naasofna haa ta'uutii gaafuma abbaan barbaade namni mana kiristaanaallee deemee hin beekne namni waa'ee mana kiristaanaa hin beekne gaafa duullee akka barbaadanitti fidanii iddoo barbaadanitti fuuldura mana kiristaanaatti baratti awwaalan obboleettiin keenya kun immoo egaa obboleettiin keenya mana kiristaanaatti kan deddeebitu kan faarfattu ni beektu. Obboleettiin akkanaa gaafa mana kiristaanaatti awwaalamtu akkam awwaalamti. Mana abbaashii mana kiristoositti lafa abbaashii lafa Oromoo Finfinnee keessatti maaf awwaalamti jechuun baay'ee ulfaata waan ta'eef Waaqayyo egaa qalbii isaaniif haa kennu laphee isaaniif haa kennu jechuun barbaada. Hanga ammaatti waan hordoftaniif galatooma. Namoonni subscribe godha akkasumas share naaf godha jechuun barbaada. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa.